Nageenyi koo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa keessanii ummata baadiyaa jaalattanii baga jiraattanii baga waggaa barnaatiin nu eege baga walumaan eegne lakkoofsa keessaa osoo nu hir'isin isin jechuun jaaladha. Egaa ka barreen gaddaallee yeroo kana viidiyoo isinii waraabin ture baadiyaa keessatti ammas immoo viidiyoo waraabaa jira. Maaliif waggaa baranaatiin kan nu gahe kan barreen gaddaatiin kan nu gahe kan baranaatiin illee kan nu geesse jechaatu jechuudha. Baay'een gammada dhugaa waaqayyoo nama gargaaree guyyaa kanaa ji'oota hundaa guyyoota hunda nama eegee haala kanaan immoo waggaa nama lakkoofsisiisu barreen gaddaa yeroo jalqabaatiif hangannatti dhufe ammas immoo yeroo lammataa ganna lammataa na argisiiseera. Kan itti aanus na argisiisa bara dheeras na argisiisa isinis isin argisiisu kan viidiyoodhaan ilaaltan kan ammoo galtaniitillee warroota ilaaltan isin taasisu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaakunoo laalii xeefiin kana fakkaata. Shawaa bahaa keessatti isiniin jechuun jaaladha. Lafti kun lafa dhugaan isiniin jedha yoo laalan lafa midhaan ta'u fakkaatu yoo margu ganna immoo kennaa waaqa dhugaa baay'ee nama ajaa'ibaa isiniin jedha. Boqqollos immoo kaamee amma xeefii akka kana waraabe boqqollos immoo bira ga'een isinii waraabaa warri akka koo boqqolloo jaalattanii soo waraattanii isiniin jedha. Kunooti kaa boqqolloo illee bira gahee jiran isiniin jechuu jaaladha. Akkana jira. Dhugaa hedduu namatti tola. Galata waaqayyoo kan kanaan nama ga'u waaqadha isiniin jedha. Maasaa keessan deemee isinii waraabatoo jira isiniin jedha. Kaa hargansuun hin jirti dadhabbiin hin jirti wakii isin ta'achumaan jedhee tanan isiniifis immoo asumaan kanan ani itti gammade kana isinitti gammada isiniin jedha. Goofticha nan hin jaalanne tokko bakka kana jira kun dubbaa dabaaqula ani hin jaaladhu. Warri jaalattan hin beeku ani baay'een isaanii waanuma jiru hin jibbulleedha. Dabaaqula garuu hin jaaladhu. Yeroo jalqabaa garuu jibba keessa gizee jalqaba garaatti na haftu nyaadhe. Waan jibban nama jaalachiisa jedhamu saniidha. Asuma keessa warri viidiyoo kana argitan natti hin kofaltu. Dhugaa hawweetuma nyaadhe jechuudhaani jireenya koo hagan jiraadhu hawwuu miti isa gizeen harkaanuu namni muru argi garaatu na ciniina hin jaaladhuun ture isa. Garuu nan nyaadhee yeroo jalqaba garaatti na haftu isiniin jedha. Egaa kawaa baay'ee nama wanni jedha barbaachisa waan ta'eefidha akkasi isiniin jechuun jaaladha. Kunooti guutumaan guutuu isaatitti keessan deemin isinii waraabaa jira. Asumaan anis itti bohaaree kunoodha maxxaffateeyyuu geechifateeyyuu tokko tokko isiniin jedha. Kana fakkaata hedduu namatti tola dhugaa hedduu tokkoon jaaladhe anis isinis immoo itti gammada. Eessa shunkurtii? Shunkurtii kana boqqolloodhaan ibbuu boqqolloon jaaladha waan ta'eef namoonni boqqolloo jaalatu amma yeroo dasmaa magaa akkamitti goggodhatee babbareedee iyyuu numa dasmaa meen kana nyaatama amma ga'eeyyu kan namatti tolu isiniin jedha. Kaakunootii kana fakkaatti viidiyoon tun gabaabduudha laalaatti buhaaraa akkuma nan itti buhaare isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana fakkaata. Fagootti illee isumaadha. Fagootti illee boqqollumaadha isiniin jedha. Shunkurtiin rakkoon qabu lafa kana wanti hin taane hin jiru. Galata waaqayyo waan hundaa badhaasee nuu kenne waaqayyo. Wanni gadi dhaabbate hunduu inuma margaa namni bichaan cimee hojjete taanan rabbiin lafa keessatti nambisu biqilcheetuma namaa laata. Galata isaa ulfina waaqayyo kan namaa laatu isaadha. Kan dachee kanarratti lafa waa namaa biqilchu isaadha waan ta'eef iyyuu isiniin jedha. Kana fakkaatti.